beeksisa. Abbootii qabeenyaa ragaalee kenna lafa liiziidhaan yookiin piroojeektii investimentii qabatanii hanga ammaatti waliigaltee piroojeektii mallatteessine hundaaf. Abbootiin qabeenyaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo adda addaa lafa liiziidhaan yookiin investimentiidhaan gosa hojii garaagaraatiif isinii kenname ragaa kenna lafa investimentii waliin wal qabatan guutuu qabatanii sababa adda addaatiin hanga ammaa waliigaltee piroojeektii investimentii osoo hin mallatteessin jirtan hundi bu'uura labsii bulchiinsa investimentii lakkoofsa 249 muraa 2015 keewwata 55 keewwata xiqqaa 2 jalatti abbootiin qabeenyaa kun dhiyaattanii waliigaltee mallatteessuu akka qabdan labsamee jira. Bu'uuruma kanaan abbootiin qabeenyaa yookiin dhaabbanni adda yeroo garaagaraatti naannoo keenya keessatti lafa investimentiidhaan fudhattanii osoo waliigaltee investimentii mallatteessin gosa hojii adda addaa irratti bobba'uun hojjechaa jirtan hundi ulaagaalee barbaachisoo qophaa'ee guuttanii sadarkaa biiroo investimentii fi industirii Oromiyaatti yeroo beeksifni kun baheerraa eegalee ji'a 2 keessatti dhiyaattanii waliigaltee piroojeektii investimentii akka mallatteessan cimsinee isin beeksifna. Ragaaleen barbaachisan tokkoffaa xalayaa murtii lafaa ibsu yookiin qaboo yaa'ii koree investimentii yookiin waliigaltee liizii yeroo sanatti qaama aangoo qabuun kennameef keessaa yoo xiqqaa inni tokko dhiyaachuu qaba. Lammaffaa ragaa saayit pilaanii yookiin kaartaan kennameef dhiyaachuu qaba. Sadaffaa sadarkaa piroojeektii kaapitaalasaa carraa hojii uumamee jiruu fi hojii keessa jiraachuu isaa kan ibsu caasaa investimentii godinaa yookiin magaalaarraa barreeffamaan dhiyaachuu qaba. Afuraffaa akkaataa amala piroojeektichaatiin bara murtiin lafaa qaama aangoo qabuun kennameef irraa eegalee barri turtii kan shallagamu ta'ee waliigalticha kana keessatti garuu bara turtii piroojeektichaatiif seeraan hayyamame irratti hundaa'uudhaan yeroo sanarraa eegalee hir'ifamuun waggaa turtii hafee sana qofa lakkaa'uun kan mallattaa'u ta'a. Shanaffaa xalayaa deeggarsaa waajjira investimentii fi industirii godinaa yookiin magaalaarraa investarichi waliigaltee piroojeektii investimentii mallatteessuu akka danda'an barreeffamaan dhiyaachuu qaba. Jahaffaa qorannoon faalama naannoo mirkanaa'ee kan piroojeektii kanaa dhiyaachuu qaba. Torbaffaa karoora hojii yookiin piroopoozaalli isaa dhiyaachuu qaba. Biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa.